Shira orman sakalamne amma genyo oto getno amma genyo ugahu damne wanin kare mal tujira Shira orman sakalamne Mage odo betu mage ugahu damne agaru absawda ar agaru oromo dap ar agaru barangota ar agaru oromo dap ar agaru Galani sani fata'u Lafee sa'aniitiin ijaaramne Dhiiga saaniin wal suphine Tooftaa diinaatti dammaqne Yaaddoo taane yaaddeessine Wanjo gaberna cabsa hajabu anuan jesan irraceu cabsa hajabu alo tadurang kagaen amma duguguf ya'u Cabsa, 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 kacahu Para duka darbademu yom iman nuf toladi no inuman mabaga itakani nutik esali para duka
baga Tikkatani nuti esani Agaru absawta har agaru Oromoda har agaru Har agaru barando har agaru Oromoda har agaru Hai akkam jirtu ijoollee Oromoo hundi keessan iyyuu bakka jirtanutti jaalalli koo fi nageenyi Rabbii isin duukaa jiraatu jecha. Egaa har'a nafxanyaanii ija Oromoo yookaan immoo abdii Oromoo tokko akkasitti galaafattee jirti. Kun ammoo waan bor nu hunda keenya irra ga'uudha. Baruma baraan teenye nuti gabrummaa fi ija keenya nama abdii borii nama nu keessaa mataa ol qabatee deemudha baateenya wallaalatti nu hambisuudhaaf nama akkas Oromoof dubbatu nama akkas Oromoof dhaabbatu lafa keenya irra dhaabbatanii lafa keenya irra jiraatanii handhuura keenya irraa nyaataa irraa dhugaa akkas nu galaafataa jiru. Egaa kana hundayyuu Hacaaluu booda hin jiraanna jettaniis abdii tokkollee hin qabaatina. Hacaaluu duuka jiraachuufis booda jiraachuufis Hacaaluu booda hin jiraanna jennee yoo teenyes ammas bor mana keessatti akka hantuutaa dhufanii summii nu nyaachisanii nu ajjeesu jechuudha. Kanaaf iyyuu Hacaaluu booda Hacaaluu yoo dhuguma du'eera ta'ee kun nama namansiisu miidiyaan gurguddaan gadhiisaa akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa uummanni beekamoon gadhiisaa jiru uummanni dhaga'uu fi carraa qabanu gadhiisaa jiru du'ee jedha. Du'ee jedhanii gadhiisaa jiru. Kana booda jiraachuufis bakka carraa tokko hin qabnu jechuudha. Uummanni Oromoo jiraachuufis mirga lafa isaa irratti qe'ee abbaa isaa irratti dubbatee quuqaa garaa buqqifachuu hin qabne jirra jechuudha. Gibbii Amaaraa keessa jirra moo gibbii nafxanyaa keessa jirra nuti? Lafa abbaa keenyaa irratti gaafa akkasitti ilmaan Oromoo durirraa kaasee jaarraadhaa kaasee ilmaan Oromoo akkasitti qalamanuu maala haadha ishee taateeti nafxanyaan kan isin akkasitti dachii keenya irratti Oromoo fakkaattee jeeftu kun haga yoomiitti kan ilmaan Oromoo akkasitti dhiigni isii dhangalaafamu. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo keessaaf ala jirtan jiraachuun man barbaadina Hacaaluu booda jechuudha. Maaliifi bor tokkotu nu ragaa Habiisiin jettanus bor ajjeefama Jawaaris bor ajjeefama. Gaafa nuti akka kana nafxanyaadhaa harka rukunnu bornuuma ragaa jechuudha deebi'e. Namni kun qaroo uummata Oromooti nama kaleessaa sabiyyummaa isaatii kaasee nu amilchiisee abdii nutti horee nu wajjin dhaabbatee as ga'e hadha gaafasiin dachii keenya irratti dhuftee Wanjo gaberumma cabsa acabu kan wanjesan irraceu cabsa acabu alo taduranga gaen an amma duguguf ya'u cabsa 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 cabu
shira orman sakalamne amma geenyu otoo beeknu amma geenyu gahuu dhabne waan hin taane maaltu jira shira orman sakalamne amma geenyu otoo beeknu amma geenyu gahuu dhabne agaruu absaawota har'a garuu oromoodhaaf har'a garuu barattoota har'a garuu oromoodhaaf har'a garuu galanni isaaniif haa ta'u lafee isaaniitiin ijaaramne dhiiga isaaniin wal suphine tooftaa diinaatti dammaqne yaaddoo taane yaaddeessine Rikicha wanjo gabruna cabsa hacabu nuan jesan irrateu cabsa hacabu alo tadurang kagaen amma duguguf ya'u cabsa 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 kacaku para dufa darbademu yomuf imani nuf toladi no inuman mabaga diktatane nutik esali agaru absauta har'a garuu oromoodhaaf har'a garuu barattoota har'a garuu oromoodhaaf har'a garuu galanni isaaniif haa ta'u lafee isaaniitiin ijaaramne dhiiga isaaniin wal suphine tooftaa diinaatti dammaqne yaaddoo taane yaaddeessine Ilmaan Oromoo kan keessaaf ala jirtanuu egaa artistii Hacaaluu nu jalaa galaafatanii jiru.
namni kamuu inuma du'a. Namni du'uun hin du'a garuu akka itti du'utu hakka qabaa. Lafa keenya irratti qe'ee keessatti mana isaa keessatti gaafa diinni akkasitti ajjeesuu baay'ee tokko nama gaddisiisa qofa otoo hin ta'in nutis duunee jirra jechuudha. Nu hundi keenya iyyuu du'aadha bakka. Jirran jedhamu nuti jechuudha. Kan har'a dubbannee jirru hafuuratu jira malee nutis duunee jirra. Maaliifi gaafa nafxanyaan lafa abbaa kootiirra siidaan jiru kan nafxanyaadha jedhee gaafa Oromoon waan lafa abbaasaarra jiru mirga baasee ibsachuu gaafa dadhabu lafa isaarra taa'ee kun diinummaa daangaa darbe jechuudha. Tasa lafa Oromoo irraa deemaa, dachee Oromoo irraa deemaa, handhuura Oromoo irraa deemaa jechuudha. Nu aryataa jiru, nu ajjeesaa jiru. Baruma baraan Gondaritti miti, Goojjamitti miti kan jarri nu ajjeesaa jiranu lafuma keenya irratti nu ajjeesaa jiru. Eenyuun iyyuu yoo ta'e Hacaaluu booda kan nan jiraadha jedhee taa'u nafxanyaadha innillee jechuudha. Kan Hacaaluu booda nan jiraadha jedhee akkasitti har'a taa'u jechuudha nafxanyaadha. Kan jaarsummaa waammatu nafxanyaadha. Har'a booda Oromoon Hacaaluu Hundeessaa booda jiraachuun inuman danda'amu ba'anii falmanii amma nafxanyaa Finfinnee keessaa, handhuura ofii keessaa, qe'ee ofii keessaa tokko tokkoon baasanutti qawwee qabdaa kumaatamaan kan biyya alaa jiru, kan biyya keessaaf ala jiru ilmaan Oromooti. 70,000 jedhame malee kan diinagdeedhaan illee ala jiru ilmaan Oromoo baay'eetu jira. Sababnis roorroodhaan gaafa duraa waan buqqaanii ala ba'aniif bitachuu danda'u galii loli qawweedhaan of keessaa baasi nafxanyaa jechuudha lafa keerraa. Yoo Hacaaluu irratti of hin ilaalin inni amaanaan sitti kennate yoo bakkaan hin ga'in yoo amaanaa isaa fuute nyaatta taate atis nafxanyaadha, atis jara jechuudha. Kana booddee Hacaaluu Hundeessaa booda jiraachuus inni alaas inni keessaas gonkumaa hin danda'amu. Itti baanee loluudha, itti baanee falmuudha eenyuun iyyuu yoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu inni an Oromoodha inni jedhee inni bulchus inni bulaa jirus tokkoomee harka wal qabatee nafxanyaa Finfinnee handhuura Finfinnee keessaa baasuudha. Eessaa dhufee kan mana keenya irratti nu ajjeesu jechuudha. Qe'ee keenya keessatti kan nu ajjeesu. Borimmoo eenyuun akka ajjeesu daa'ima ajjeesa jechuudha. Bor ijoollee silaa ajjeesaa jirayyuu daa'ima xixinnoo bor qe'ee keessa dhufe waan ajjeesuuf kanaaf itti baanee falmannaa dhaamsikoo kanuma bakka jirtanutti rabbiin obsa isiniif haa kennu. Itti jabaadhaa, galatoomaa, ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.